By the way, like, saying I can a jolling thing to me, no more than a could have buy video by and get and buy it and they check up do no more than I could have no man or the busher. Then they take good to get an Atman Ragata Tereosani Wajana Anaduba Vakan and Miratilation Ragata. Odun in Okotberg at funny beef to bread again. Masai make us Jalajana, coming to do Nabamari. Oh. Kalesa Galgalachi, Manasi with the cannibal, Sifu Senan video Kebas. Sifu Nifi, Susan, Odo, Lolomiti. A car will open it. It's only Lamamuto Kogara or Takanin in Kabangaro. Maybe Tari. When I could land and which is a Macassi Bademi. Monson at Macama and Godemakana Badajo. Warra Casasari do them to Shkabachi, the American Namabu. She even do this reality. Nugama. Yetere on jet to Gabdambra. أما سمونا كنا ما رب صوتنا خاصة جرا بيزوين سلازي أفان كيسان كبدا كم تارجع سينا الجنة وقارا بيور كومنتي كوني بر أنا ورا كومنتي كنا تينا ما نبيزوين ثكا أما سيوان أما سجلا كاتني بر لقاجت سينجرن بود مشي جلا كني لقاجت تبي سينا لكن أدونا ما ستوادو بدي Lal, Ugayat, Chassi Vernis. Yon and I see them, man. No, it's like I'm a saying, I say, Ugayat. Sanabotamo, Berbacun the demon will life a case it auto mata commenting and arguing. Will lie to go. I'm an agile cat and a cat. I'm commenting with the Rabinanya. Not how my challenge to rise away. Mata case to Garambe. أما ريف بيف تسرقت أرتنا جتن أما دفتني بيف تو متي سوسة أتن أرجتني وجي كيسا بيف تو نما دفتنا بيف تو متي سوسة أ أما تو سوسة أو شيران تقولا دفتو بيف تو إنه كوي تند ولا ودا كوي سوسة شيء أوكي أنا فكرت سنة كوي نفتة شيمتي إمبارح أمبارح Way ummata commenti hojii keessan hojiin keessan namni moggaa walitti bu'e maa dassin jedha sa namni moggaa wal lolu maaliif dassin jedha joo ajaa'ibaatu dhugaa rabbi shaggii kuutume seena ijaaza buutee heloo ijaazan jiru booma nama daam jira ijaazan an dhagaa malee waan akka ta'e hin beeku ni mazawwe innaate dhaggeeffadhu ati dhaggeeffadhu waa tokko sitti maa maadha namichi fudhate miti hindeemi seenaa laa dhaggeeffadhu akka akkiitti dubbannoo ta'e akkuma akkii ishiirra dhaabbannee dubbannoo ta'e akkuma akkii ishiitirraa dubbatannoo ta'e waan baay'ee dubbannu garuu waa tokko sitti maa dhaggeeffadhu ijoolleen keenya wal lola akka barbaadda wal godha ati siifa arrabsi mirga qabdi siifa arrabsi mirga qabdi sababni isaa yoo wal arrabsitan eessa wal ga'uu hin dandeessan gini ani waa tokko sitti mala rabbi seenaa oggaa akkanatti miidiyaa irra baanii haadha abbaa kiyya arrabsan kan gizee duraa tokko gizeen dura ture gizeen kiro siifi nama wayii walitti qabee arrabsitan gizee sana jechuudha rabbi amma nani sammuu kiyyatti rifadde naasisumatti akkana dheesitti himuu hin danda'u erga sana anaa gadi bahee haadha nama arrabsu yoo naa agartee viidiyoo tokko qabatte naaf ani haadha abbaa amantii gaani shuman raggate Koi kasih ni mah. Garu joleng keng. Wal lola. Akka barbaadde wal godha. Tokkoffaa waan kibrii keessan tuq waliin hin jedhina. Lammata haadha abbaa keessan ittiin bu'ina. Sadaffaa waanuma xiqqishuu ishii namaa gadi isin godhu waliin hin jedhina. Mikinaannu odoo boru amma ati siifa arrabsita. Boru siifoon waa taatee dhageeche. Rabbi naa nyaatu biiftuu caala situ maraata. Nan beeka. Mikinaatu tokkoffaa jibbitee miti kanatti irraa dubbattu. Isa lammataa dammoo seenaati waan hin hubanne jira. Boisi si kabera boisi sana dhaggeeffadhu mikinaatu siifoon kan dubbatte kan biraati akka dhugaa dubbannoota ishii waa'ee qimamoota mana madaamii odoon ta'in ijoollee finfinnee keessa jiraatan tokko jiru gaayis rabbi siifoo akkanatti qamadanii jiru akkanatti jechuudha anu beeka ijoollee asirratti ofixatti na dhagee seenaati laa
nama oli simiti nama gadi simiti amma nu jiraanne jiraatu akka nu jiraannetti jiraatu mikinaatu intala teenya yoo balleessite si gorfanni yoo balleessine nu gorfatta isuma dhugaa sitti ma ati samaayii ba'uus hin dandeessu midirii seenuus hin dandeessu indamaan hin nyaamsa tinooraallees ijoollee keenya wal kaban wal jaalan si galee biiftuudha ol baatee yoo jiraachuu qaba ati darajaan kee yoo kafu jedhe kafas si godha si galee garuu wal arrabsinee wal xunnee wal xiqqeessinee wal irratti viidiyoo hojjennee ajandaa wal godhanneeti miti siifan an wal lolteen tinoo gaa isaan malleessinitti anima namni 900 zarartan kun siifan kan wal lolteen micayyoo Finfinnee jirtu takka jirti kaza lafatti wal lolan isaan lafatti wal lolanii ani akkasiiti miti kabajamee haadhaaf abbaa koo bira jiraattee siifoo arrabsite micayyoon jechuudha achii booda siifa nuti laayifii galte laayifii jalattis koomentii tinoo koomentii sun iskiriishuutti jira ammoo barbaadde ከዛ በኋላ ሲፎን ነገኔ አምስ ኮሜንት ይረጋረብሰን ጆልች ከዛ ሲፎኒ ስንስ ወሪ አደፋባ ከሰምብረ ጅርታን አኩመ ነው ይድስይድጡ ማሊስ ነጫልተኝቴ አንሽን ድስይት ዋይ ቅመሚ ማነ መዳም እግዚአብሔር ሰይና መስቀሊ ቀበደስ ይከከደ ቅመሚ ማነ መዳም አታስት ገባበት ደገፈዶ አቲ እሺ ሚት አቲ ቢፍቱ ሲፎ ሚት ቢፍቱ ነገሩ ዋን ባር ገራት ና ደጊ አም ባይስ dhaggeeffadha amma naa dhaggeeffadha amma nan saasaa bareeddu ati biiftuudha ati of beekta malee gonguma nama takka beekuu hin dandeessu waan namni yaadu waan namni godhu gonguma beekuu hin dandeessu na beekta malee maal akka yaada jiru hin beektu atam garuu na beekta maal akka hin beeku maal akka naasa'us hin beektu silazii of beeki malee namaatti hin kakatin namni waan yaade waan godhu hin beektu namaatti hin kakatin tokkoffaa lammaffaa irratti immoo ishiin kan jette dhaggeeffadhu sittaan hima dhaggeeffadhu amma na fichisiis ishiin kan jette yoo nama biraatiinis jettee sana kophaatti baastee ana bichaa miti kan viidiyoo hojjete nama hundatti irratti hojjete lakkii qimamootan hin jenne dhiifama naa godhaa jechuudha wanti fagoo nama obsee keessa nama raxxee karaa keessa gaafattee akkasitti haasofna erga keessa nama raxxee ani fooloo ishiirran qaban viidiyoo sana argeen irratti hojjedhe ana bichaa miti nama hedduutu hojjete atis akka dhugaa maal jette keessa naqxee laayivii irra teessee seenan salaala ishiin jedhamtutte keessa na waamte warra viidiyoo ishii waraabe ishiirratti waraabe Bidiste ana keessa na waamu shimaal sila taate fishin keessa na waamte na arrabsiteef. Ana bichaadha kan ishii irratti viidiyoo waraabe nama baay'ee xiqqaa kana. Ati namni tokko oduma sii ol wallaale wajjin deebitee wallaalta? No ani dirqama anatu balleesse natu erga ishiin ani narrabsineette akkas hin jenne isinii miti na hubanne jechuu qabdi nama ana bichaa miti nama hedduudha atta feesbuuk irra deema jira viidiyoo sun jechuudha ana bichaa miti erga kana taate yoo deeme dhugaa rabbii sii ba'uun hin jenne waan ta'eef waan hundaa erga hin jenne ta'e erga hin jenne ta'e hin jenne jettee dubbachuu ni qabdi kan jenne bakka isinii miti nan jedhee dubbiidha dubbii gabaabaa wanna fagoo nama jetteetti bar jetteetti dhaga'uu dammalee ani siniin hin jenneetti miti laayira teesse hin jenne biiftu hin jenne Guardiana waan taate kirraan lole. Tokko anaan isin hin jenne nama biraatti na wallolee jira namaanan jedhee jechuu qabdi. Lammata immoo as deebitee isaan keessa warra viidiyoo irratti waraabisan keessa seenaa bichaa waamte seena salaalee akkana akkanaan jettu maan naatissu. Nuyi naate meeqa u dandeenya jirra qoysin. Akkamitti waan nu xiqqoo tana walladda dura beeraatu. Ani koo waan nan sharrabsan qabu waan mashin qabduun itti hime malee. Waan qaban wal arrabsanii walitti musiyeena. Biiftu ani akka hormaatitti ishiin arragganne mee dhaqi ilaalee hormas viidiyoo si qoy bilbilichi naa banuu dide malee viidiyoo tokko takka ana sitti hime. Ormiin gar udduu irra kaasee mataatti dachaase an seena salaalee gar waan ishiin qabduun itti hime malee waan addaan goone. Garuu ishiin orma keessa na waamte seena salaalee jettee kophaatti na lawwattee na arrabsite jechuu warra isaan arrabse dhiiste. Argite namatti cabse dhiiste jechuu. Wal arrabsuu laal kana boodaatis deebisee ishiin arrabsuu wal araaramu obarbaaddan araarama obarbaaddan dhiisa garuu wal arrabsuu deebitanii kana booda ishiin sitti hin deebitu ishii si jammar hin dubbattullee kalee sa'u yoo agarte oggaata ishiirra dubbachaa turte ishiin geemii taphachaa turte rabbi namni akkanaamu namni yoo si jalaaltin jedhe dhiisatis bakka kalaas atas dhiisi ishiinis hin dubbattu. Zim jalaan jedhoon amma ishiin baate dhiise jettutti zim jechaan jiru beektu soorii. Maal goota hin dabaddabdaa? Ani dabaddabu garuu akka ishiin baate dubbattu immoo nan godhaan. Teenaa dhiis maalo dhiisi yoo dhiisne wayyaa hundumaa dhiisi. Sitti mee bar. Dhiisa. Wanti kun dhugaatti yoo qimamii mana madaamitiin hin jedhamne taate baatee siniin hin jenne. Ana nan jedheeni nama na arrabsan. Ookee immoo deebistee dhiitama gaafata. Saani nan jedhee jetti. Agesse. Deebistee immoo akkas deebitee seenaa.
سلالة أنا وجهي ولله أنا وجهي ولله بريد إمامي ما أنا مدام أسكت سنجلتنا دقيقة تكفك سنجلتنا أنا وجهي ولله بيتو سيفوس إمامي ما أنا مدام أسكت سنجر نيفر إنجلتنا أنا وجهي ولله برمجيون أنا في شيء لولا نكمل جلك أو كان دفع ديستي سنة ديستي سنة راندو بين كاتي سنجل Disi, imam mana madam bicara dekat tanam ni biar kesa juru disi dekat amma dhaggeeffadhu video sana eenyu gattan argee na dhaggeeffadhu ni inni video sana namatu irratti hojjete tanan video sana gadumatti dhaggeeffadhe tanan anis video san recordii san dhaqee dhaggeeffadhe gaafa ardikos recordii san dhaggeeffadhu commentiin illa akka jirutti micayyo arabsaa jira achi maal godhe xiqqoo turee tanan bulee tanan ani la an jedhame video sun gaafa bira anan video raabe irratti nama sadaffaa irratti waraabe ani baza way nama hedduutu irratti waraabe tanan ani irratti waraabe jennaan ani garuu ati sinjemmarte dheetanan ani ishii irraa fooloon qabulle ishiin takkatattallee ani rikoordii nama irratti hojjete argeetanan anis waraabe jechuudha isan ani waraabe keessa na lawwaxxee ammoo isan ani itti na lawwaxxee ana maqaa koo waamte ani lola shiidhaan hin qabu erga dubbiin suni ka'ee booda erga ijoolleen irratti waraabe anis waraabe booda malee kan nuti walitti buune na ishiin ani viidiyoo isa waraabnan ishiin maqaa kiyya keessa waamte seena salaala itti laayivii irratti haasoftee jennaan dubbii itti fifuwe malee dura lola wayitu walitti hin qabnu nuti anis kana duraatu viidiyoo irratti hojjettee nani yaadata suma waamee arrabsiiba suma dhugaa dubbanna waan naqqii jirtu walitti nama soo kana wal arrabsuu jechuun immoo waliin fuffachuu yoo hin ta'in angaama walitti marraggate ani bar sodaa nama si raggate barsis kana dura yaadatta sababa maali sababa qaban nama dha sammaan naate kituma waraggan anamma nama raggan malee gideera naate jabaasa akka arraaniif kee bar walitti deebinee waliin haasa'u jirra waliin nyaachuu jirra baay'ee isa kaleessa akka sanatti walirraa kaasne dhukkee arra walitti deebineerra giin warri koomintii jala kaatanii deeman kun jechuudha በጣም እቲ ያኔ አም warri koomintii akka saasaariidhaan naate isaan warra jechuudha danda'an inni lubbuu kee baasuu danda'e barbaadanidha ani uummata koomintii odoo waafi barreessani natti dho'u natti hin qorru sababni isaa ani afaan isaan dubbadda isaan barreeffamaan dubbatu kalaas isaan tuna beeka malee isaan hin beeku Maariyamin isaan tuna beeka malee ani isaan hin beeku wanta jala jiru kun hundi isaanii ani eessa akka isaan jiran hin beeku garuu isaan na beeku baay'ee sila kanaafu ani tawaatu waan hin ta'eefu waan afaan bal'aatti nama bal'aatti dhaqaa warra viidiyoo irratti waraabisan hin jedha akka seenan amma attani qorronfee seena dabara jaartii dullumni irraaffatee duuni irraaffatee tiktok irratti makaraa nu nyaachisu seena salaalee kan jedhamtu hunda'u qoy kana booda jechuudha kana booda nama wal arrabsu lamaanuu walitti dheetan gaas gadi galabbate kazaa booda ol gaggalabatee fa ragaggata amma mana rifeensan nama singalabbatu akkanumatti narrabsa ani ugaan nama tuqu arrabni tiyya nasri nama tuqxisi sammuu namaa tuqxi baay'ee arrabni tiyya xiqqooshi nama tuqxi nama narrabsa akka sana akka namaa sanatti itti biniin jedhee nama narrabsa suuti malee man giddu dhaggeeffadhu seenaa koomentii dubbisuun beeku kana beektamu kan edduraa dubbisuun beeku mikinaatu hin baranne suuti adda namatti gattama barani wallaahi nama narrabsa akka sanatti cabsee guys dubbisuun beekan waan amma yoo jechuudha ushaas naan jettan ani hin beeku yoo sarees naan jettan ani hin beeku anii fi ani oma koomentii dubbisuu hin beeku odoo saatii deemee pozeratti na raggattanis hin beeku amma baratteerta hin beeku ammas hin beektu koomentii dubbisuu hin beeku galata rabbi galata isaa odoon koomentii dubbisuu bahe ka'een naaf akkanatti konfidensiidhaan jiraadha asirratti jechuudha asirratti wanti yaan amma duraan koomentii dubbisuun beektu turte akkanumatti ilaalaa turte baay'ee wayii sa'aatii sanatti namoota hedduutu ishii barreessaa ture koomentii otoo argitee maraattii turte mucayyeessuun otoo beektee dubbisu galata otoo wallaaluu ishii baay'ee ishii fayyade baay'ee wayii amma garuu baratteertiin dubbiste xiqqoo garuu dhugaa koomentii dubbisuu wallaaluu amma isa eessa dhattee oduma eessa jirtu eessa cattaan dubbii odumaas teekkee maal gochuu gama sana ceete anaasaa kanaafsa odumaa sittaasumnu eessa dhattee eessaas deebitaa laa ani bar waa'ee koomentii kanarratti asitti maara bar waa'ee koomentii kanarratti wallaahi gizeeshin jalqabaa daa'ima deessee dhufte san koomentii dhabbeela waan ishii godhan laayivii oseen tarraba isaan arrabsan koomentii jalatti arrabsaan arrabsa garuu dubbisuu hin dandeessu das namadha otoo gasiiti hin maraatti mucayyeessuun otoo dubbisa beektee raattee dhugaa rabbi qaata uffata gattii turte qaata gin dubbisan beektu baga darbe amma garuu xiqqoo hin goote kanaaf dubbisuu wallaaluun koomentii dhabdas nama dhabaa zawwaay antakka ani baradheera antakka dubbisuu nan beeka garuu otoo hin beeku antakka koomentii nama al fuudhee dubbisee hin beeku
Gisee tokko tokko nama badaa gisee naa barreessan bareedu dhugaamoo akkas jette kunoo dheera deddeebisee dubbisaaf koomanticha beekate akka isaan nagaaniif. Awwiyati nagaadha ka awwiyati maal si awwiin tuni sirriitti xabbaqaa dhaabate maal jettaan si maal si taate siifan bareeddu tunoo gwaddanyaan ishee zala na bira jirti miti qorronfee kaleessa mana isheetti na raggachiisaa turte. Jaarti dullumni sirraafatee tiktook irratti makaraa nu nyaachisu yoo tiktook isaa irratti gubangaa iskaattee malee jaarti qorronfee jaarti dullumni raafatee. Guys, teena jaarti dullumni raafatee jirani. Asilaan an dulloomulle hindu'ulle miidiyaarrallee bo waan sedif ineerumtullee waan das nama irra dhaabbate ineerumulle inshallah dhiira arraba kee kana eerumaallee hin jiru dhugaa rabbi namni si fuudhu hin jiru kaa kana rakkin lakkii biiftu eerumee xiiqii keessan kana akkan eerumee nan siniin agarsiisne lakkii miira keessan galchinaa. Mira keessa galtee miti odoo hin galin hin heerumne mira keessa galtee. Lakkii miira keessa na galchina. Heerumettanii miira keessa amma warri hidhatte hin heerumtu jettan kun miidiyaa kanarra teessanii jechuudha. Isin hin heerumtanii maal gootan na wajjin. Ani ganaa kaleessan dhaladhee har'a heerumee maal ta'e tokko hin heerumtanii lammata immoo ana na heerumsiistanii kaatanii ofii keessanii tiktook irratti minnifkachuudha. Nyaatanii gaafa heerumee kan miidiyaa irra waan badu waan beektaniif.